Alamurreenene aha, alamurreenene aha, ora isa malee, ora isa malee, ahe, urre berre ehe, eni ansatame antena sarlefe. Alamurreenene aha, alamurreenene aha, alamurreenene. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa jiruuf jireenya badhaadhaa fi dalagaa imaanni maal fakkaata isiniin jedhaa bakka jirtanitti hunda keessanuu nagaa fi rahmanni rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jecha har'a hojii. This is my office, you know. This is my office. So hojii keessanii agarsiisaa innaa baxuwaatu tana sichee malatnu inna haala kanaan ka'ee jechuudha. Ganamaa guyyaan kamsaadha. Guyyaa kamsaa akkuma jiramu salaaxa jira, iswiit minaamini እንደዚህ ወደዚህ እና jira haala kanaan ganamaan ka'ee eessa iswiit muhalbiya jedhu saduratti san geessi amma salaaxa gochuuf waan na barbaachisan tokko qopheeffadhee jira jechuudha. Salaaxa hojjechuu hida. Kun timaatimiidha. Timaatimii kiyyaar akkasuma immoo jarjir kasbara jarjir isa jedhamu san jechuudha. Jarjiridha inni kuni. Innaa jarjirii haala kanaan qopheeffadhee jira. Timaatimii bifa lama aynata lamaa qopheeffadhee jira. Isa diimaa fi isa boora jechuudha. Kiyyaara qopheeffadhee jira. Haala kanaan qulqulleeffadhee አዘጋጀee jira jechuudha. Maashaallah tabarakallah daslam jedha. Banagaraachin ላይ ኩድራ akkas waan giriinii kana nyaadhaashi salaaxaa xoroodha jechuudha. Jismiif akkasumas waa hedduuf vaayitaaminii illee qaba. Very good for health, you know. Okay, eat. So haala kanaan maashaallah qopheeffadhee jira. Amma dhiquu bichaa fi na isa barbaadu fi isa hin barbaanne walirraa adda baasee isa barbaadu haala kanaan qopheeffadhee jira. Innaa haala argitan kanaanii azagajjee tolfadhee jira jechuudha. Asiin akkuma duratti isin agarsiiste timaatimillee haala kanaan qopheeffadhee jira. Kiyyaaras haala kanaan qopheeffadhee jira. Kana fakkaata jechuudha. Haala kanaanii azagajjee jira. Maashaallah tabarakallah. In beektan jedhee yaada jarjarii kana akkasuma kubuusii kanallee haala kanaan qopheeffadhee jira jechuudha. Booda salaaxaa gubbaarra akkas waan barbaachisuu fi okay, amma immoo inni na hafee maalinni qoyamee suuqa maalinni bishaan banagaraachin ላይ salaaxaa yeroo dhiqanii bishaan qorraa ni xoroodha. Bishaan qorraan jaarmii milaamina waan ajjeesuuf innaa xoroodha. Yeroo salaaxaa gootan baqa bishaan qorraa fayyadama jechuu barbaadeeti. Lamaananyaawu akkasii bishaan qorraa fidadhee haala kanaan timaatimillee isa jarjirillee haala kanaan bishaan qorraa naddafee jira jechuudha. Yookiin dhiqee qulqulleessee jira. Amma immoo isa salaaxaatti godhadhu haala kanaan qopheessee jira jechuudha. Meeshaa isaa haala kanaan erga dhiqee qopheeffadheen booda immoo kiyyaara dura kukkutee lafaa qaba waan ta'eef namarraa kukkutee azagajja'ee jira. Haala kanaan roga isaa eegee kiyyaara jedhama. Isa kana haala kanaan kukkutee qopheeffadhee jira. Maashaallah tabarakallah. Akkasuma amma immoo jarjirillee dhiqadhee bishaan keessaa dhimbiibii haala kanaan fidadhee jira jechuudha. Keessaa bishaan sirriitti jechuudha. Akka booda yeroo soosiitti gootan walitti honnoo ta'ee sin jalaan hin jenne haala kanaan naddif gootanii qopheeffadhee jira. Naddif godhee qopheeffadhee jira. Innaa amma immoo eessa amma haala kanaan maashaallah tabarakallah qopheeffadhee jira. Amma immoo timaatimii qopheeffadhee jira. Haala akkas goonee eega as kalleen booda timaatimillee qopheeffadhee jira haala kanaanii. Kanas timaatimii eega itti naqadheen booda immoo yaa'u ammaaf haala kanaan qopheeffadhee jira. Soosii midhaan amma hin barbaachisu yaa'u xiqqoo sa'a tokko booda waan ta'eef misaanii innaa haga sanitti soosii yoo itti naqe immoo booda yaa'u hin tablaashaa. Yani xuroon ta'u jechuudha. Yooma namaa dhiyeessan sanitti godhuutu irra ariifiidha jedhee yaada. Innaa haala kanaan qopheeffadhee jira. Maashaallah tabarakallah. Haala kanaan maashaallah bareeda jechuudha. Haala kanaan dasnama jedha. Kubuusillee xaabbasee
haala kanaan qopheeffadhee jira jechuudha. Boodaaf salaaxaa gubbaarra akkas waan barbaachisuu fi salaaxaa wajjin xuruu ta'ee adeema jechuudha. Innaa haala kanaan qopheeffadhee jira jechuudha. Innaa ammoo malfuuf illee ni jira. Yaa'u salaaxaa bichaa goone salaaxaa bicharra dhaabatu ምናምን sun ta'in garanaan immoo haala kanaan ማረቅ ለሃም ይባላል። ማረቅ ለሃም jedhamu haala kanaan garanaan qopheessaa jira. Andee izii, andee isaa, andee izii, andee isaa malee hojii takkitti irra dhaabatte taanaan alleeqalish innaate alleeqalish. Izii jechuu qabda jechuudha. Giddinuu akkasitti hojii walitti qabda jechuudha. Hojii walitti qabattee dafteellee geeffattaa. Namni illee maaliif hin geessine isheen sawwiin timaa kalaas maadirii namni siin jedhu jiru jechuudha. Innaa kanatti bakka naqaa jettee innaa maaraqiidhaaf immoo dinnichaa qopheeffadhee jira. Foon bilchaataa jira. Haga inni bilchaatu immoo yaa'u hin beekanii biyya kanatti foonitti dinnichaa akkasuma dabaaqula yookiin dubbaa isa jedhamu sanii haala kanaan honnoo godhan jechuudha. Itti naqan jechuudha. Banagaraachin lai maashaallah waaw inni dutula. Garuu biyya keenyatti foonitti dabaaqulan godhan. Dinnichallee ani isaatti godhan argeen beeku. Haala kanaan dinnichallee mummuree garaa jedhama dabaaqula seetti ishii gara. Inni haala kanaan qopheessee jira. Barbaree qaarallee shunqullubbii adillee haala kanaan dhiqee muree azagaajja'ee qulqulleessee jira. Maashaallah tabaarakallaa. Innaa maashaallah tabaarakallaa haala kanaan qopheeffadhee jira jechuudha. Kun waan argartan kanaan qulqulleessee. Nama raqeen miilaa laqaa bilchaataa jira. Mattaan bilchaataa jira haala bareedaa jiru kana. Waaw maashaallah tabaarakallaa. Innaa haala kanaan bilchaataa jira. Dinnichallee qophaa'ee jira. Ani immoo asiin immoo garanaan waan gara booda tarapheessaa irratti qopheeffamuu qabu harka garanaatiin immoo akkanatti qopheeffatan jira jechuudha. Barbaree tumee jira. Barbaree akka argitan kanatti dillisee azagaajja'ee jira. Tumee azagaajja'ee jira. Innaa kinoo haala kanaan bakka 2-3tti barbareellee azagaajja'ee jira. Maashaallah tabaarakallaa. Amma gara tarapheessaa geessudha. Amma gara na geessee jira kinoo maashaallah tabaarakallaa. Har'a guyyaa kamisa bakka jechuudha. Haala kanaan firreen dhufaa maal akkas waan dhuftuufi. Innaa akkanatti azagaajja jechuudhaan immoo haala kanaan tarapheessaa afee maal godhee azagaajjessee jira jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Indazii ነው አባቴ እና haala kanaan azagaajja'ee jira jechuudha. Hinoo haala kanaan qopheessee jira. Wanna barbaachisu maraa garana osoo deemu sirratti qabe. Innaa haala kanaan amma salaaxatti deebi'ee salaaxaa cheek godhee asiin garana deebi'ee cheek godhee maaraqii kiyyallee waan isa barbaachisu dinnichaas dabaaqulas barbarees minaamis itti godhee jira. Akkasuma bilchaatee dhufaa jira. Haala kanaan kinoo dhufaa jira. Margitan kanatti maashaallah tabaarakallaa. Innaa haala kanaan dhufaa jira salaaxaa. Amma gara salaaxaa deemee soosii isa barbaachisan qopheessuu qabaa. Kun immoo zayituun dimsiroomaan jechuudha. Isa yammaamaa jedhamu kana kunoo jechuudha. Isa kana dimsiroomaan fi loomii tokko qopheeffadheen jira. Inni kun immoo viinigaar bardis viinigaar isa jedhamu kana jechuudha. Qopheeffadhee jira. Kaal jedhama. Haala kanaan salaaxaa soosii isa barbaachisan haala kanaan barbaree filfil aswad barbaree gurraatti jechuudha. Haala kanaan qopheeffadhee waliin itti daddabalee jira jechuudha. Walii daddabalee qopheeffadhee jira soosii salaaxaa bifa kanaan jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Innaa haala kanaan eega waliin dhahee qopheeffadhee booda waliin dhahee mix godhee eega qopheeffadheen booda qadaadee kaa'e jechuudha. Maaliif ammallee xiqqoosiis hin geenne waan ta'eef booda itti godha. Haala kanaan qopheeffadhee azagaajjisee jira jechuudha. Yeroo misaana yookiin namni dhufee hunduu qophaa'e salaaxatti soosii itti naqee ala xolii xaawularra geessu bichaadha jechuudha. Innaa asiin immoo waan biraa hojjannaa isa kan hojjanne jechuudha. Inni kun hin dhugamaa beedaan jedhama. Bidiyaan osoo hin ta'in beedaan huwwii asumaan immoo rooza dagadhee jira qoyaa. Rooza kana waliin dhayaa.
rooza kana dagadhee jira irraanfadhee jira. Yaa wajjin waan baay'atuuf gara nagaras innaa isa kana hojjannaa beedaan jedhama. Beedaan hin dhugama maashaallah hin mi'aayaa yaani akka waan sukkaara mi'aawu akkas dhamdhamni isaa jechuudha. Innaa milkii kana wajjin walitti dalayna jechuudha. Ani amma bishaan qopheeffadha. Isa kana immoo akka argitan kan akka waan zayitii jira waliin shafuu qabna. Shafnee yoo jenne yaani wal qixxaata jechuudha. Laalama bifa kana deebi'ee jira jechuudha. Dura wal gaggate. Innaa isa kana jechuudha keessattuu yeroo ramadaanaa baxaamii barbaada jechuudha. Barbaada manni kaawwan beeku haydoonoo. Innaa bishaan haala kanaan qopheeffadhee jira jechuudha. Bishaan haala dhugaa jirtan kana bishaan qopheeffadhee itti naqaa jira jechuudha. Amma beediyaan isa jedhamu kanatti naqaa jira. Innaa haala kanaan kan akka argartan kan itti naqee jira yoo ta'u waliin dhadhaya. Waliin dhadhaa lamananya bishaanitti yoo dabalame ni addaata ishee. Innaa haala kanaan waliin dhadhee qopheeffadhee jira. Amma kazzaan haliib yookiin milk isa jedhamu kanatti innoo isii itti godhadhee jira. Waliin asumaan immoo malfuuf illee dagadhe malfuuf illee dhufaarti. Siin immoo yoo boota deebiseera gara salaaxaa minaamnaatti deebi'een jira. Okay, salaaxaa amma noonni marti dhiyaatee jira waan ta'eef namni illee dhuftee jirtu waan ta'eef amma soosii kiyya akkuma argitan kana salaaxaa kiyya walitti daddabalee jira jechuudha. Walitti dabalee jira soosiif salaaxaa. Maashaallah tabaarakallaa haala kanaan erga waliin dhadhayeetiin soosiif salaaxaa waliin gahee booda immoo innaa waliin ወደዚህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ godhee walitti daddabaleen booda kanoo akkuma argartan kan waliin dhahee amma kansaan manna barbaachisaa kubus haala kanaan kubusii kiyya gubbarra innaa godhaa jira. Kubusii haala kanaan gubbarra itti dabaleen booda amma singaw haga tokkottuma dabale jechuudha. Haga gayuu Banagaraachilla kubusiin kun salaaxaa keessaa hedduu namni jaallatu jira jechuudha. Jechuun namatti tola ishee das nama jedha salaaxaa wajjin maashaallaadha. Innaa haala kanaan walitti daddabalee jira. Amma irra gubbarra immoo summaak isa jedhamu jechuudha. Gubbarratti irra summaak jedhama. Kinoosa kana jechuudha. Summaak jedhan salaaxaa gubbarra. Yani salaaxaa hundarraa miti. Yani salaaxaa fattuu minaamin akkas taatu tokko namni jaallatu waliin jaallatu waan jiruuf isa san gubbarra firfisseen jira jechuudha. Haala argaa jirtan kana yaa salaaxaan kiyyamma gara dhumaatitti deemaa jira. Wanni hundi itti godhamee jira. Haala kanaan kanas bakka haala kanaan dhumatee jira jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Haala kanaan dhumateetti jira jechuudha. Makalas qadaadee gara tarapheessaatti dhiyeessuu bichaadha jechuudha. Gara xaawulaa irratti bootatti nyaatan geessuudhaaf fuudhadhee amma qadaadeen jira. Wanni isaa martuu dhumatee jira waan ta'eef amma fuudhee gara tarapheessaa gara bakka nyaatanii geessa. Kalas haala kanaan azagajjeen jira jechuudha ofirraa. Haala kanaan ofirraa qopheessee jira. Wanni hafee hin jijjira garuu. Haala kanaan egaa azagajjeen booda wuddochee kana fakkaataa deebi'ee nama haala kanaan zannatti fixxit godhee jira geessee jira. Hojii nama barbaachisu amma deebiin maaraqeetii jechee godha maalirra akka gahe waaw. Kunatiin maashaallah amma roozatti ilaala rooza dagadhee walaan butee amma haala kanaan dalagatteeti jechak godhee bakka xumuree jira jechuudha. Amma waan hundaayyuu yaa'u garuu nyaanni nyaatamee hin geeffamne ani garuu hojii kee hundaa mochot godhee geessee jira. Meeshaan akkana zikrar jedhee jira. Banagaraachin laayee this is my office ilaachaallee kuni ofiisii kiyyaadha haala kanaan jechuudha.
hojiin kana fakkaata hojii keenyatti maashaallah tabarakallah hin boona namni hojjetee dafqa ofiitii yoo fide wanni dafqaan karaa halaalatiin karaa bakka wanni dhufe baxaami si tolaa si gammachiisa keessi kee gammachuu qaba innaa dassi ja'a jechuudha sii galee. Inna alhamdulillah rabbil alamin rabbiin ibadaa afiyaa umrii dheertuu nuu kenne inshallah waan ambalee nutti hin dabarsinii teenallee ambatti hin dabarsinii ka ambalee nutti hin dabarsinii inshallah rabbii waan dalaganni waan hojjenne keessa barakaan waa kaa'u. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.